ejine maaliifi Hussein Maabaraa ergannoo qaba ni qaba. Ergannoo isaasan nama miidhu hunda itti gaafatamummaa fudhatee hojii isaa bareedu yoo hojjechuu danda'e itti fufa. Yoo immoo kanni amma dura namni akkuma amma duraatiin namni kan miidhamu taate san namoonni miidhamu amma sagalee si adabee jira. TikTok biraatiin kottu kanallee si adabee jira. Fiigaltee jimaa san dandeenye. Kanaaf muraadee kiyya qabxiin hawaasni irra jiru kan nuti irra jirru waa hunda sirreessuudha. Uummanni keenya kan madura curqurfame. Dallaalli namanituma namanituma atis ni beekta anis ni beeka jaalibsaan ni beeka. Kana hundarraa namoonni keenya sagalee hirkatanii gara fuulduraatti akka bilisaan waan hojii malee waan biraa akka rakkoon takka irra hin geenye akka ta'u goona. Kana jala murree hawaasattis dallaalatti qabanaa ol galchee bisa carraasii kannee jaalibsaa miciyyoo tana gaafattee achi guddiftee isin achi turte isin tunis gaafatte akkitti tana nu gaafatte hawaasa rakkoo san bartanii wanni kun waan nu gubu jiru achumaan tarkaanfii cimaa Hussein maa akka jaalibsaan baarra fudhannaa miciyyoo takkitti miyyoo fidoo banadhu waan bakkis ta'u jirtu Hussein Maabaraa miciyyoo reefu baanu miciyyoo tana ta'u ol galchee mana kiyya namni horroo godhaan hidhajuu gurbaa isin ni beekte waan biyyoo tuttaa jarrisu ta'u jiru nuyi jaalibsaa keenya afaan gaafadhu buutii baradhu. Mee waan gootu obsaa Yuusufii obsaa Yuusufii fi wanni mucayyoo dura mee obsaa Yuusufii kenniiti obsaa Yuusufii fi Hussein Maabaraa qajeelanii wal beekanii. Wal beekanii micii mucaa gurtan jee haa dubbatu obsaa. Obsaan noo gurtan jee muraati aaree jira dubbatu obsa. Okay. Anat beeka jara maraanuu saahibaa wal beeyna qajeellee wal beeyna jara saahibanii wal beeyna. Obsaa dubbadhu. Noo gurtan jee aaree jira waan ta'eef haa dubbatu. Obsaa. Aadaan qabu dhaggeeffadhaa waan takka taniin ama bosona baalee doktora ama bosona baalee bakka nagaan dhufte hojii xiyya namni beeku isa fa'aadha. Ani asirratti waan takka taniin uummata hubachiisuu fedhu dallaalaa miti uummanni atattaa'u kun ilmaan namaa kararraa qabanii mudhii kutanii paralaayis godhanii lafee duudaa cabsanii dhiiga isaanii dhuganii yamanii gabbaran. Inni lammeessaadha. Asirratti isin Oromoo sana dogongora hubachiisu jirtan lammaan tana akkatti Oromoo dogongora hubachiisu jirtan uummanni kun dallaalaa jirtan uummanni kun maafiyaadha. Kararraa ilmaan namaa qabanii hoggaa Arsii qaban Harargeedha tumsiisan hoggaa Walloo qaban Jimma tumsiisan namoonni kun harka dhiqatanii harka qulqulluu ta'anii asirratti as yaa'an. Uummata keenya. Dhugaadhaa Hussein Maabaraa amma uummata keenya na dhaggeeffadhaa ani baasa keessaan jira nuti kara deemu jirraa xiqqishoo booda carraa naaf hanitanii xiqqishoo boodaan dubbadha amma baasa keessaan jira kara deemu jira naaf hin mijaa'u. Okay taate ayyee muti qabadhu takkitti waan isaan achi turte miciyyoon tuni jaartii achi fuudhan akka baarratteen bakka sanii fuudhanii waan bakka takka beeti amma isaa dheengadde bakka sanii baatee dhufte isaan jalaa baddee jaalibsaatummaan akka bakki teessu akka miji gaafadhu haftummaan. Jaalibsaa. Oromiyaa. Ammaan tana carraan aanaa kan bitanii. Sii boodaanis siifannaa siif hin kannaa. Akkamini beektaa wallaahi wabillaahi ani yaani wallaahi tullaa fi oli coraan irraa kaasu jechuudha ilma namaa fuula laaltee hin kakadhu maaliif qabrii na wajjin Hussein ta'u waan ta'eef kobaatiyyaan ciisa wallaahi wabillaahi Hussein Maabaraa keessin jettan kana na beekaa lafan na beekaa wajji teenye wajji on teennees garuu awwalaaf ni dalaga dhugaadha ammallee ni dalaga takkitti obsi akkana laa takkitti teenyaati dura eegadu suutii jirtaa mimma. Suudiin jirti Yaman jirti. Yaman jirti. Eega dhuftan kam takka Yaman? Ududoomaa irraan jira baay'ee takkaaf torbaan lama amma. Eeguma biyyaa dhuftee humo? Laa anichitti hin heerume haa takka sanitti. Bar dallaalumaa fuudhe sabboona. Namoota darganii fuudhe. Qoiga tartiibaan gaafanna. Ati bishaanirraa isaantu si fuudhe? Bishaan ogguutoon irraa fuudhe?
isaanii irraa yeroon dhufuus dhalaa wajjin hin dhufe dhalaa saayibboottan kiyya jechuun warreen ammaan tana beekan hundi jijjiiranii dhalaa saayibboottan kiyyaa wajjin hin dhufe awwal marraa taarifa deemeetitiin suudii dhaqee qabamee baati sagaledhamee galee biyyatti marsaa lammaffaa ijoollee saayibban kiyyaati wajjin ibsaalii xaayir warra calanqootiin dallaala kaa warra kana daaraktii deemu kana dalaga inni eessa jira sanaa jira ani sabiratti hin deemu jira azoon sabiratti deemu jiru muraa gursum tokko namni hin beeknellee hin jiru garuu dalagaa tanan dalagu inni ichitti awwala gaara keessatti naafinni wal beeyna ichiin isa bira baati lama taa'e baati lama taa'eeti naafinni kun naafi abbaas kun ichi wal beeyna isa biraa deemeetiin sanaa dhaqee garuu akka inni dalagaa tana dalagu wallaahi billaahi hin beeku akka inni dalagaa tana dalagu hin beeku mana sanii gadi hin baanu mana muraa gursumsanii namni nan beeknellee hin jiru namni na beekullee na jala ni jira deemee sanaa dhufee egaan sanaa baatii 4 taa'een sanaa irraa gad deebi'ee isa kan heeru egaan heerumellee wanni inni dalagu dalagaa tanaa bas nallee hin gammachiisne illee hin feene inni mataan isaatu ni beeka karaa sababa sana irra dhaabbaddeeti waddaayyaan biraa deemee egaan ichi deemillee baatii fi torbaan lama amma baatii lammaffaa keessaan jira sii galtee warra ichi takka takkatti hin beeka isaanis na beekaniis. Useen maabaraa kana sirri beekte Useen maabaraa akka dallaalaatiin bira dhayite moo jaarsa keetiin bira si geesse? Maal akka isaan dalagan waan ijoollee jaangarti waan ijoollee waan isaan dalagan qofa gaafadhummaa. Yeroo manaan hin jiru sanis ni dhufaa nu yaani dhalaa tanallee egzaarkii wajjinillee qoflee ni taphata namaa wajjinillee qoflee ni taphata. Walaakin immoo inni awwalaaf dalaguu ture. Ammaafillee daleeytuu haa qabaatu malee babal'ina akka awwal marraa dalaguuf san ammaan tanan qabu inni. Garuu immoo awwal marraa sirri dalaga inni amma immoo ni dalagaa laakiin immoo daleeytuu isaa jira. Asirra taa'ee haasaa isallee fiddee akkana nu wal nu garsiisuu hin dandeessu. Daleeytuu qabannini. Ammaatu. Dalayduu dhiiraa ta'a ajajatu nama meeqa qaba fakkeenyaaf inni isa jala dalaydu gartee tajuullee tanaa kan miidhaa jira. Toora nama takka 12 13 ni qaba. Nama 12. Nama 15 ni qaba. Sabboona laal dalaytu isaatii fi kana dhiise amma. Magaalaa keessa bakki isaan taarrafatu galtee akkatti yaala ta dalaytuutti dhiise. Useen maabaraa walumaa galatti waan amma silaa himatamaanii jiruun kana dhibbaan dhibba qabaa waan kana ni dalagaa jechuudha dhibbaan dhibbatti. Ni dalagaa ammoo akka balleeyyii kaawwalanitti hin dalagu. Laakiin ni dalagaa. Amma kamini beektaa dallaatiin ta'a ammaan tana guddattee immoo ni dalaga mana keessaa amma wallahi billahi rukaamni sabran. Okay duraan ni dalagaa amma immoo waan san irraa qaqallatee jira jechuudha. La duraan kaa Useen maabaraa namni bakka san qubsiiseetisa. Ammallee dhaabsisuu ni danda'a inni. Mudiirummaa bakka sanii namni qabu Useen maabaraa. Amma wanni sirraa barbaadu ifiifillee dalaguu baatu warra san cufsiisuu ni danda'a dhibbaan dhibbatti itti amantaa akka danda'u. Ni dalagaa ni dalaga. Ni dalaga kanuma sirraa Ammaan tana mana isaa keessaa qaamni jiraachuu jijjiirama amma laala kana maal poontii hanga sirraa barbaadnu haganuma galatoom. Jaalibsa ammaa rukaamni mana isaa keessa ni jira jetti rukaamni kun kasuutitti oofanii miti kuma dhibbaadii damirraa buusanii karaa irra qabbaasanii kan akkasiin naa qabatu. Nu dhaggeeffatu jiru kun irra guddaan isaa haan dallaalaa dhaggeeffadha. Imam wanni takka ta'e isin kan bahin amma gizee ijoolleen bishaan irraa gabbuute haqabee qawweedhaan jechuun ijoollee fi Yamaniidha malee Oromoodhaa miti. Duraani namni jechuun ijoollee takka takkaan fuudhan malee amma Arabaa fi walumaa gala nam 20 nam 30 kunoo isiin tanaa yoo rifiin kijibe kana. Dhibba shan kannaniif jechuun riyaala suutii. Yamaniinis fiddee immoo guddaa Oromoo fida. Oromoon tun huccuu waan tokko uffatteetiti yaani mataa kanarra biyyee buusanii nama kana namni ammaan tana jechuun amma sa'aatii tana jechuun lakkoofsa amma ijoollee dawwalchiisu jiran isiniifin kan maqaa wajjin nama dawwalchiisu jiru abbaa taate hin beeku akka nama tokkootitti. Kanaaf maal furmaataa yoo jettanii furmaata deemtan irra bareedaadha malee waan kute san jala yoo yaana jettan nam 500 oli kunoo isiin tanaa nam 500 oli warri hattuudhaa kun eenyu qabdee eenyu dandeesse. Ya Oromiyaa laal amma wanni jira bar nuti laal wanni jiru kanuma maaliif jennaan namoonni
namoonni badiin amma dura irra murteessite gaafa dhufee himatu dhagee amma kana namoonni keessaa laa jechuun takkiti kama jirutti Useenii fi Yamanii wajjii walii galamee waan kana irratti dalaganii dhaabsisuun ni danda'ama. Parsantaa dhibbarraa parsantaa dhibba. Laalamma Useen akka Danda'an. jedheen amma ragaalaa Useen waan inni dubbate. Useen akka inni jedhe ummata kana hundaa'uu ni dhaabsifnaa je yoo dhaabuu baatan takka takkaaniin gandaa fi akkam suuraa isaaniitii fi biyya isaanii asirratti isinii fidaa je yoo isaan kati Akkana gandaa. kunoo kana. Ammoo Kanarratti walii galchuun ammarraa ni dhaabsisaa jedhe jira. Sibiila waltiisu jiran amma ammaa lakkoosa kunoo qabaddu lakkoosa kana jechuun seenaa qabatee mucaa kana dhaqee fuudhu maqaa isaatii wajjin. Oromiyaa fuudhuu qofaa miti namu bakka isa jiru guututtu Useenuma kanaawu yoonni kan gobbaatu taate kiisha keenyaan gargaarree umaasan buqqaasuu ni dandeenya inni sababa nu taanaan nuti sababa taanaaf haa buqqaasu wannummaa sun guutuun haa buqqaatee bonnummaa sun diigamtee mootummaa isa kan baanu san fedhuni kasaarra hawaasa fuudhuu balleessinu. muraadee Kanarratti deebina kunoo Wallahi, qabaddu lakkoosa yaanni kunoo qabaddu lakkoosa namni bira jiru. ya oromiyaa muraadee kiyya barreefuun tanaawu yeroo nani dhumti dubbii teessanii maaliif jee waliigallee jirraa bara maaliif jennaani Useenummaan maabaraa kunu faayidaa guddoo nu qabarra maaliif jennaani hamtuu fakkeesseetuma rabbiin toltu jijjiira sababni isaa wahuma gaara kana keessaa nama keenya miidha ilaa baharatti tokko ragaa eeree irra deemnee akka ammaa kanatti akka namni keenya bilisaan bakka barbaade dhaquu danda'u waan karaatti deemu malee ragaa wajjin qabatama wajjin hojii tana itti fufuu qabna. Useen ammoo akkamitti yoo nama reefu jetta kanatti namoonni isa jalatti dhiyaatanii maqaa isaatiin nama keenya miidhaa jiran jechuun kun amma booda dhaabbachuu qaba. Kan sanirraa har'a booda namni maqaa Useeniin tumame yoo jiraate jechuudha. Maqaa amma booda jechuudha. Maqaa Useeniin nam tokko tumame taanaan ragaa wajjin nuuf fiduu rakkoon qabu. Useenis akkatti gaafannu jira. Digalte kanarratti amma maqaa Useenii miti maqaa Useenii miti sabboona. Amma Useenuma kana wajjiinuu rukkaaba isaa ka duraanii sanii fi rukkaaba amma jirus Useen maabara viidiyoo banate ummata duratti ijoollee amma bilbilu jiru kana hundaa'u nuu fidee gaddisiisee aboo ummanni Oromoodha kunoo walaba bee jedhee as booda ijoollee sanis takka takkaan nuu kannee miskiina san gaddisiisee takkartee achirraa dhufan doonii waan achi wal fidaniin irraa buufatu mirga isaaniiti kanan dhorkine. Isaan bahararra jiran isaanuu ijaalibsa bahararra jiran isaanuu bahararra bakka takkan geessan baharuma gubba jiran isaanuu. Walumaa galatti hojjechi kiyya ka bahararraa as fidanii fi yoo gartee baharumarra jiran baharumarra jiran. Laalama gabaabtuu dhaggeeffadha. Bakkuma fedhanuu haa jiraatanii bahararraas haa jiraatanii bakkuma fedhanuu haa jiraatanii ijoollee sana achii fuudhanii karaa qaceelchanii gadhiisanii kabajaadhaan deemaa jedhaniini warra ammoo amma qabamee jiru warra ganaas deebi'ee nama qabu Useen maabara itti gaafatamaan mataasaati yoo ijoollee takkatti dawwalanii kun achi qabanii kuma dhibbaa buusan jaan ataksan keessatti itti gaafatamu bakka bishaanii san irratti itti gaafatamaan Useen maabaraati waan sanii ol jiru ammoo keessan jiru jennee achumatti isumaa wajjiinuu waan kana taanee walumaa gala ficcisiisuudhaan jedhan. Iko jimaa kana kanaas adabu jira Useen jimaa kana xiqqoo rakka qabi. Jimaa qabi TikTok irra. Amma jaalibsa ammas Waalaikum salam. Jimaa TikTok irra akka qabi Useen maabara. Dhagaya dirqama tokko bu'aa namarra fe'isan itti yaada namarra kaan. Useen maabaraa dallaallotii hadak maqaa takka takkatti beeka naannoo isaanii beeka waan isaan dalagan beeka beeka. Irra bilbilanii. irralleef godhan ammaas. Yaa irra bilbilanii. Amma jaalibsaa kunoo amma karaa fiintar irraa yoo yaane kanaa wajjin walii galanii Useenii wajjin walii galanii afaaniin qofa asirratti dubbachuu otoo hin ta'in gumaa barbaachisu jechuudha. Ani yoo xiqqaattee nama 50 amma sabana kana irraa bu'e maalleen niin fide jechuudha Itoophiyaa irraa akaawwantii irra galte wajjin ragaa wajjin warra Itoophiyaa irra walii galanii waan kana cubsiisuu danda'uudha qabna malee
asumarra dhaabbatanii miskiina arra yoo dubbachaa ooltan nama hedduu jala jira Hussein maqaa Hussein dhawatee hattuun jechuu dagaggale bishaan afaanitti. Arraana kanna arraan kiyya na fakkaate arraana kanna. Jarraan kee dubbaddu. Beeka. Dubbaddu jarraan kee. Garuu dallaalota nama gara dhibba gahe amma micoon jaartiin abbaataa as keessa jirtu as jaleerti woga buuftanillee as jaleerti namoo maal cufattes beekon. Okay. Mee gizee jirqa fakkeenyaaf waan Oromoo wajjin isin wajji dhaabbadhee hamman danda'utti eenyu saaxila baasee nin kanna sodaa namaan qabu. Garuu namni kun nama akka kiyyatti gadhidhatee akka kiyya caalaa an arra yeroo arraati bara 2023 as dalagaa tanarraa eessa kan jiru isummaan reefu dubbatte suni afaan kun xiqqishuma achitti dha'uu dide malee numa beekte sirriitti beekti garuu arra biyya kana keessatti ol ka'ee nama bakka takka nama 120 walii gala kan mataa dhuunfatti keemaa mataa dhuunfatti qabu dhuguma rabbitti Oromootiya namni kun akka na caalaa lafa tana baratee jiru namuu biddeen isaa sanirratti rakkoon takkanarra hin geessu gisee addan. Garuu isiniif nin saaxila isiniif nin kanna yoo na dhagaan illee asumarratti amma sana dhaga'u jiran as jala jiran guutuun dhaamsa jiruun hin dabarsu garuu namoonni qofti irratti hojjechuudhaaf sabboon anis irrees sabboona bakkarra waliigaluu jiraaf itti dhaabbadhu bakkarra waliigaluu jira salee Hussein fitattee beektu bakka san akka goonu jira. Hussein. Akka nama tokkotti. Laal. Akka nama tokkotti abaluu jee isiniif hin kanne. Hussein akkasii miti laal. Dhaggeeffadhaa. Jaalattanii jibbitanii hundi keessan warri biyya keessaafuu biyya Suud Arabiyaa jiru karaa dallaalaa kana ni beektan. Dhaggeeffadhaa. Karaa ni beektan karumarra dhuftanii. Hussein mataa isaatii fi namoota isa jala jiru jenne malee dallaala guutuu hoogganuu hin danda'u. Kana dhugaafitti mun gaarii anis ammoo nama dhageeffadhu dhageega nafi tajjeetu namoota maqaa isaatiin garee isaa gartee jaldaabatti warra inni hoogganu akka nama keenya miine dhibbatti hoogganuu ni danda'a. Kana jala murreetti himna. Sanirraa ammoo kanaaf namoota akka isaaniitiif danda'anii nama bobbaasan. Dallaalota gurguddaa Yamanirra bishaanirraa fuudhee ilaa Suudii namoo kumaatamaa jira. Sanillee jala fuudheetuma saaxiluu dandeenya. Ilaa Suudii nama of hin jenne malee garuu immoo isaa nama wajjin wal afaan kaa'uun. Sabboona gisa kan dubbadhu abdii argee siiniseetiin gabbu'aa hin ciirra faati gisa kana dubbisaa billaa aleek waan takka tam kaanu jira. Hussein Maabaraatiin ni dhagaame nuti Hussein Maabara ammarraa kaasee karakkoo dhabama maallaqaatiin mana isaa keessa hidhaa jiru gayyaasee yoo jiraatee sin jiru jennu kakateedhaa fi achi booda bulmaalti fufnee namoota bakka keessa jiru namoota bakka dalagu akkuma xiinxalee nuu kannee akkuma isarra tarkaanfii fudhanne kanatti nama bira isarra tarkaanfii fudhannee yoo dadhame inni hanga Itoophiyaa qaama mootummaatiin alhamdulillahi qaama mootummaa likki wal barre rabbi qasaman billaa wal barre hunda wal beeynaa jirra. Akkuma isarra tarkaanfii fudhatti seerittillee tarkaanfii fudhee ni buqqifna nuti namni gad dhaabbateen yoo namni tokkoon gartee takka bubuutiin tun dhibdu namni dhibu Hussein Maabaraa haidee godhate waraqaa bajjisanii qabu nu dhibe malee bubuutu dhibbaan ni buqqifna. Yoo Hussein kana jalaan dhibbaa Hussein waliigallaan ni buqqifna isaan waraqaa saaxilee qoon nuqinaa dhibbatti ni buqqifna Hussein ammarraa kaasee nama isa mana beekeessa jiru ragaa nu barsiisee hagan lakkisu ijoollee isa bira jirtu. Isumarraa matuma isaarraa eegalee. Galatoomii ulfaadhu odoo Hussein Maabaraan dubbanne naa dubbataa mee faamilii na qaqqabaa jira taaptaapitana miliyoona galchaa yeroo tokko hundi keessan taaptaapitana miliyoona galchaa haa taaptaapitu miliyoona galtu nu qaqqabaa jira yeroo hedduu na qabaa shabakaan nu daddarbaa mee taaptaapitu miliyoona galchaa. Wallaahi wabillahi dallaalotiin as jala amma dallaalotii gurguddoo jira kaniin an beeku kaas jala jiru. Ol bee dallaalotii isaanii ol yaafna
hunda isaanii ol yaafna obsaa mee Maada xiqqoo. isaan kana qaba jechuun waan ta'amu jiru isaan kana beeka isin kaffee masaa kun amma waan isaan Amma dhageessan laali Useenuma qabannaan Useenuma ijoollee nuu qaba rakkoo qabdu amma Useenuma qabannaa. La rakkoo qabu. narran kaana jeemiti Useen kattaanu jaba akka Useen yoo kam jiraatu taate Useen bira baa'u goona ol harkisa isu saniis nama isa bira gad lakkifame Useen Obsi bira mee sarkaa bitti taabtaabni fudhanna. mulee naa galchanii dura muraati. Taabtaabni mulee naa galchanii manni na dukkanaa'ee jira hunda keessan hun argu waan ta'eef ol guddisee ha jala jiruus ha gubbaa jiru hin argu taabtaabni mulee naa galchan yeroo takka. Taabtaabni godhaa faamilii hundi keessan yeroo takka taabtaabni mulee galcha. Hundi keessan qaqqabaati dhimma keessa naasoo jira. Isin baraaru. Ummata koomantii barreessaati taaptaabii godha hundi keessanuu. Jaalibsaa dubbii muraaseetii fi taabdii fi taatechi booda gara biraatitti mari'anna. Okay. Ayyee aboonni abu Useen. Taabtaabii oofa gara miliyoonaa isin faamilii. Hanga miliyoona keessanii irraan daabina. Useen viidiyoo banadhuuti. Ijoolleen amma sibira jirtu ni jirti ati ijoolleen amma sibira jirtu mana kee jirtu. Tarabbii si quba qabu gaalaal odoon sobnetti. Useen kiyya. Bareedaadha bare jala gumatana wani makuma kiyyaa deema malee har'a waggaa sadii. Yoo ilmoon takka amma namni naannoo kana jirus kaya anaa wal qubaan qabnes erguu dandeessan akka yaalammitu Useen bararra waan kanarraa waggaa sadii waldaynicha godaan seeraala irratti dhaqee gaafa waggaa sadeen san duraa namni kuma shayyamaniidhaan dhufaa kuma torba kuma saddeet buufatee ilaa maaribi ilaa radaadin achirratti erga akaawwantii xiyyas dhabama godhan amma akaawwantii xiyyan is mootummaa ummata waldaa irratti dalaganii dhabama erga godhan booda assalaamu alaikum keessaan bee jechuudha. Garuu dhalaan firiin sadii firiin afur rasmiin xiyya seera qabeessan okay sanuu amman eegalee qacaleedha sanuu amma taaka jechuudha dhalaa firii sadii afur marraa takka lama naa dhufe marraa takka lama marraa takka sadii naa dhufe firii torban naa dhufe torban inshaallahu taalaa nin qaba. Kan immoo gartee maqaa kiyyaan garuu torban gaa maallaqatti baasee rasmiiti jechuu qattitaa seera qabeessaan bitadhe gadhiisillee tan gatiin dhiisu bakka isin deemtuun hin gahoriidha seera qabeessaani. Okay. Immoo isinin dubbisiise. Sabboona isinin dubbisiise. Sabboona jaalibsa bakka tana jaalibsa naaf amma Useen akkana jeemi dallaalli gaara kana Useen maabara dallaala oynoofu maarii bitta hachi guuraa jan bakka takkitiin amma Useenaan uumamanu qabnu laal. Useen ol funnaan rukkaamni tokko kan maqaa Useen maabaraati ol deemu hin jiruu jaana warra dallaalata hunda dubbiseetiin jira wallaahi amma nama ammaa fi dadda eenyurraa oofta Useen maabaraati eebisi oofa. Yes, waggaa sadi booda takkumaatiin siinjee bar waggaa sadi 2023 as booda numan dhaabeeun siinjee amma firiin torban tunnaa dhufteen siinjee battaan Itti deemutti jira muraadee kiyyatti deemutti jira karatti ulan qabin eegana kannite arumara guutuu naa obsi. Bima tumanaatu kiyyatti naa obsi muraadee kiyya. Hayyee taammoo oofuu deemtu tana sumaatu fuudhee dura bu'ee bima tumanaatu kiyyatti naa obsi muraadee kiyya. Hayyee Jamal biidee naa qabadu Ustaz Jamal. Mutu naa qabadu Ustaz Jamal. Inshallah eessatti oofuu deemta jiini gaafadhu jaalibsaa tana. Obsa. Namarratti ergatuu deemta. Bakkuma biyyatti ooftu su darabetti ooftu deema dhalaa yaman keessa deemti wasa deemti. Akka suuditti ooftu ni beeyna. Eenyurratti ergatuu deemta fakkeenyaaf Alisaabit irratti ergattee qaxaabir bakka jettan tanatti qaxaabir irraa kawaati dawaas irra maana qarraa Inshallah waggaa sadii. Inshallah waggaa sadii as takkaan oofnee takkaa rukaamnaan dhufnee siinjee aara maallayni guddaan sunarraa cufameen qalaas amtaa'eetuma firraa waan duraan qabu afaan kaadha namni kun guutuun ni beekaa ta'u jiran Ulfaadhu galatoo. Hayyee amma kiyyammoo obsi. Dhalaa torban amma sii dhufte tana. Obsina. Dhalaa torban amma sii dhufte tana. Amma ganaa taakka jettee isirra bismillaa jettee eegaluu deemta. Jara kanarratti. Bismillah damma abar guyyaa sadii bar. Okay. Akkami yaatee si dhufte ijoolleen tun sibira akka itti dhufuu dandeesse akkami? Akkami yaatee si dhufte ijoolleen torban tun? Naaf erganii
أبو مسمار الرنا إرجع مسمار كي يجابو مالتا بالله عليك ورا ركاب دلوا اوكي فتا ايش أما الراسي ارجع ربنا لا سكسين ايش جرو الراسي كمان ارجع كت كلام شل حسين تي ايش الراسي ارجع يمن الراسي ارجع وني صومال الراسي ارجع مو بيجر الراسي ارجع لسا على خجامو لسا نوتي راجع نرجع مراشب بوبرا نا إرجع العالم ليرا سادي وجين نبيرا جيس شانيمي شل العالم mucha enyuga mucha mantana erga khana bo makaisa هاي وان جرى كنا راقب تاني كبدا وان جرى كنا راباب تاني كبدا dibba sadi shantama noliya geesi nabira duftu bara raga مريالا مو ega namni tokko dibba sadi هاي shantamatti ربي سيار كجولة تنا ميكا ميكا بوفا دايتشو نجرت wallahi kharabbi bidajjan namni tokko ilmoota kan gaafanne gammatti akkuma isin هاي dhuftee nu أفاني ajan لا لا أما أكما جمانو كما جرت كنا أفاني سين دبتيني جزء جولة سن بيرة دايتة هيلولي نيني جولة سن إبيرا ya نويان rabbi نما لما إبيرا نويان نما لما إبيرا نويان ya billah alayk ya billah alayk amo qurruka barasmiti yo naman am bilbile fu centro ala tise ko isine dhufte na gaafadha salli ala nabi haso fallan demno ها Ruka barasmi sera ka besa dia mo rabbi je bakkin terga do adam sharaf insha Allah gafan erga tu dia mo gana fula dura khaganan bekan bi tigi tigin be khoni mal tu khayman ruka Jaalim barana sa- wa billahi آه wanni kaya mana rukaa barran deemne nama hedduu jira kabiraatis akkasuma naa qabaddu jaalib saatanaas. ago anqiya kana Abdi Arab anqiya lalla an oggata kan dubban anqiya afan qotto da kana mo tanabo da natin dubbaten an dimma bira dum fana raqabe takka biyumma takka gara mulata tiyo kana ratti dula mu kun kagarte de mute asnatti be dimma na raqab dubbatana chitan qabajate sen do fe gurba لا لا gurba bakhule bilchaate kana akka tanabo da natin dubban kunim ka oh namni sirra duun jiru miira keessaa bee usee nama dhugaa maaree gurbaan kun dubbatu lallabeetin abbaan ergelle lallabeetin simu jira seera qabeessa sin jechuutin jira ta'in kana jarga dulli nama isin beeytan abola Ansirra duba kuni ansirra bakuleen duban dhimmi Hussein amala malee. raka benna qabi usee wanni inni boy jee asakina kaase warra gaara mul'ata si boy jaalibsa nama dhaggeeffata agaree boobsee sin dhaggeeffadhe ummanni kun ijoolleen gaara mul'ata nama 50 oltu dallaalli as keessera kagante isaanii kana maqaa hin baafne maqaa jaalibsa nama nama Hussein ergite guututti maqaa Hussein usee kunoo tilaan si garsiisu nama lama qabii useen nama lama Hussein. qabii hey boda abbada Ayye. boda abbada shari'a nabi shari'a Muhammad shari'a nabi nama lama qabii akkana jalan dubban Hussein Oguta ka carraa naa kanne atiin amma waa meeqaa jira. Inin fitadha tikittitan nama gartee rukaaba abbaan yaame yaame amma nabira jiru nama lama kadu'e tokko rukaaba torbeeti kabaa rabbi narratti waraabeen isin hin jenne hangaafanne abbaa san fiddeen an jenne fideetin as nabira taa'u jiran kaan kaaliidhaa san anarra waraabame ilmooti iyya fuudhanii ol baasanii miidiyaa guddarratti abbaa isaatiitu ilmaan nama lama ajjeesee hareechuudhaan narratti deemaa jira si ani akka oromummatti namni na gaafatee waan tokko irratti narraa dhugatti qabatama takka irraa sirratti na dhaleessan kana na dhaleesse waan kanarra qulqulleeffatira sanis dhiiftanii bar maallaqaa fi rukaa boofamuu fi isin dubbitana qalti ilaalte yoo muraadeena na dhiise an lubbuu namaa san hin dhiisa lubbuu nama lamaan narra waraabamee bar maatirraan dhaladhee bar ilmaan hin qabaa bar akkanumas san dhiifnee bira kunnee san seeteedhaanii osoo qabatamaan jiru osoo abbaan na biras qaba bakka tanarra maaliin dhufe beetani anas sheekaatti ittiin ergi dhagaa dhugan isin hima warra waldaatti ta'an ergi dhaqii namoota san nu dubbisiisanii akkanumatti miti ka'een bakka dhufe mana kiyyarraa ka'e kanarratti tanas akkasuma dhiiftanii lubbuu tiyyaa fi lubbuu maatii tiyyaa irratti narra dalagamee amma immoo rukaaba manaa qabdannan firii haganan hin qaba abba duraan dhufte masmara ka'iifiti kuni gaafa rakkoon narra dhufte ragaa qabatamaan na fida dhaala wasaalan amma immoo ta'inan barbaadu ummata 2,700 irratti nama lama Hussein maabaraa tokko maaribitti du'aa geessee darbee tokko immoo baarta jisa kajen kabaara irratti yoo dhufe torbee janii
Kana bireeru kana rukaabe isaati eeysaa ergamee fi akkamitti ergamee fi akkamitti du'e abbaa rukaabarraa adda baafattan. Kan aliidha akkasitti adda baafattan. Erga kan adda baafattan immoo maaliif narratti lubbuun nama lamaati? Maaliif akka gaara mul'ata qofarratti narratti duulamee viidiyoon narratti dalagame guyyaa tokko deebisaan kan nama baranis. Aduyee sun abbaa qaba. Aduyee sun abbaa qaba. Kiyya kun maalirratti du'e ilmi kiyya daa'imni sun ilmoon amata 12 maalirratti osoo abbaan isaa harki dhiigan ta'in ilma abbaan harka dhiigaa ta'e qabeenya kiyya mana kiyya jiruuti ya guutuu warra kiyya guutuu ilmooti ya tawaggaa sagalee waggaa 12 akkanumatti dhiisee irra kuteechuan hiyyaddanii bar kagurra nama seene kun bar miidiyaa jechuun kun bar nama umrii amata 42 nama jiruuf jireenya beeku ijoollee kana waan ta'eef yoo dubbattan dhugaa dubbadhaa waa'ee warraa takka guyyaa Hussein isin dhoyse anuu ilma diqaalaati itii kiyyaaf irratti xiyyeeffatu maqaa kiyya kana badeef hamma lubbuun xiyya na qottutti kun uummanni kun dhaga'u irratti hin xiyyeeffadha waan hin danda'u waan hin dandeenye garuu hin fudhadhu. Ilmoon xiyya sun manni xiyya ilmoon xiyya fakkeenyaaf qindoo maan fidina mucaa maarree sabboona machaara maan fidina abdii mataan isaa muraadeen irra waraabi haala wasaalan abdi immoo erguma nama kana abbaa erga beekame abbaa rukaaba kana erga beekame booda muraadeen viidiyoo shanarra waraabi erga abballee beekan abdi immoo addumaa hin dhaamne nama akka jiru bulchaan isaa yaa jara keenya rabbi sodaadha nama akka jiru kan kaa nama kana guutuu akkamittiin ejejuu danda'a akkamin na ejeja namni kun dirqamaa biyyi.